Tolega hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsiiwwan accounting and finance keessattidha. Keessatti fudhatamanidha kan waliin ilaallu. Sanas egaa fundamental of accounting waan jennee waliin ilaalaa turre akkasuma financial management waani isiniif eegalee ture jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo intermediate financial accounting waanidha. Kanan siniif qabadhee dhufe innis chapter 1 development of accounting principle and professional practice kan jedhu jechuudha kan waliin ilaallu. Egaan akkuma beekamu kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaar University Finfinneerraati. Egaa maarreessinis maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa taanu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaan kutaa har'aa kana keessatti egaa development of accounting principle and professional practice kan jedhu kana keessatti standardiin maaliif akka barbaachise akkamittidha standardiin sun immoo kan inni dhufe kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Akkasuma conceptual framework illee part 2 isaa keessatti siniif hojjedha jechuudha. Egaan development of accounting principle and professional kuni maalidha? Guddina accountingii yeroodhaa gara yerootti akkamitti accounting practiceini guddachaa dhufe akkamitti akka jijjiiramaa dhufe kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa accountingiini kan duri nuyi practice gochaa turree fi kan amma xiqqoo garaagarummaa ni qabaataa jechuudha. Maalii fi sababoota garaagaraatu jira isaan kana keessatti jechuudha. Akkuma beekamu accountingiini socially, economically, politically, legal conditionii garaagaraatiin maal ta'uu danda'a? Affect ta'uu ni danda'a jechuudha. Sababa kana sababoota kanneen kanaatiin sababa affect ta'uu fi maalidha? Accounting practiceini jijjiiramaa deema. Kanaaf accounting professioniin kun develop ta'aa deemaa jechuudha. Objectiviin nuyi dur fayyadamaa turre akkasuma practicing accounting keessatti practice gochaa turre kan durii suni kan ammaa wajjin garaagarummaa ni qabaataa jechuudha. Sababa kanaaf immoo akka sababa bu'uuraatti kan kaasuu dandeenyu global marketidha. Global marketiin egaa world marketing kuni maal ta'aa jira? Increasingly intertwined ta'aa jira. Yookiis immoo global marketii gaafa jennu world marketing gabaan addunyaa kuni baay'ee integrate ta'aa jira. Kana jechuun intertwined ta'e jechuun nam tokko biyyi tokkoo fi biyyi tokko gaafa waliin transaction gaggeessaa deemu yookiis immoo integrate ta'e iddoo tokkotti gaafa hojjechaa deemu jechuudha. Sababa kanaaf global marketii gaafa jennu karaa biraan maalidha? The tremendous variety and the volume of both exported and imported goods indicate intensive involvement in international trade. Kana jechuuni global marketii gaafa jennu amma yoo ilaalle baay'een export ta'aa jira, baay'een import ta'aa jira. Complexidha jechuudha. Wantoonni import ta'aa jiranii fi export ta'aa jiran jechuudha. Baay'een dhalli namaa kuni exportiif import kana keessatti intensively maal gochaa jira jechuudha? Involve gochaa jira jechuudha. International trade irratti jechuudha. Sababa kana yeroo kana accounting practicing keenya maal ta'aa deema jechuudha? Affected ta'aa deema jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba? Nuyisi accounting practicing keenya maal gochuu deemuu qabna jechuudha? Improve gochaa deemuu qabna jechuudha. In addition jedha akkasuma maalidha? Due to technological advance and less one race regular requirement, investors are able to engage in financial transaction across national border and to make investment and capital allocation and facing financing decision involving many companies. Akkuma argitanii addunyaan har'a keessa jirru technologically maal kan taatedha? Advanced kan taatedha jechuudha. Investoroonni maal godhu? Borderii isaaniin alatti ba'anii yookaan biyya isaaniin alatti ba'anii invest gochuu danda'u. Yookiis immoo addunyaan har'a kana keessa jirru addunyaa teknooloojiiti.
Kana jechuun qaamaan argamuun bakka hin barbaachisnetti jechuudha. Transakshinii keenya as teenye alatti raawwachuu dandeenya, ala taa'ee as keessatti raawwachuu danda'a. Kanaaf inni kun immoo maal facilitate godha? Namni internationally maal akka godhu investmentii keessatti akka involve godhu isa fayyada jechuudha. Yeroo kana accounting practicing keenya maal ta'a deema? Jijjiiramaa deemaa jechuudha. So akkasuma investoroonni jedha. Many investors in attempt to diversify their portfolio risk have invested more heavily in international market than are. As a result, an increasing number of investors are holding security of foreign companies. Kana jechuun investoroonni baay'ee maal gochuu barbaadu? Riskii isaanii diversify gochuu barbaadu. Maal fayyadamu? Portfolio riskii fayyadamu. Kana jechuun aseetii garaagaraa irratti biyyoota garaagaraa keessatti invest gochuun jechuudha. Fakkeenyaaf Chaayinaa taa'ee Ameerikaa keessatti invest gochuu danda'a security irratti jechuudha. Akkasuma Ameerikaa keessa taa'ee Itoophiyaa keessatti, Eertiraatti bakka barbaade addunyaa kana irratti maal gochuu danda'a? Investor tokko deeme invest godhe riskii isaa maal gochuu danda'a? Minimize gochuu ni danda'a jechuudha. Inni kun impactii global marketiiti. Kana jechuun immoo bakka garaa garaatti invest gochuu danda'uun isaa kun immoo accounting practice keenya maal godha? Affect ni godha. Kanaaf maal nu barbaachisa? Standardii ittiin maal goonu tokko nu barbaachisa jechuudha. Ittiin measure goonu, ittiin record goonu nu barbaachisa jechuudha. Inni kabiraan as indicated that the capital market are increasingly integrated and the company have greater flexibility in deciding where to raise capital. In absence of market integration, there can be company specific factors that makes it cheaper to raise capital and list or trade security in one location versus another. Maal gochuu danda'a? Amma capital marketii baay'ee isaa yoo beekuu baattanii fuulduratti ni barattu. Capital marketiin kanneen akka boondii stookii jechuudha. Isaan kuni equity security akkasuma debt security kan jedhaman waliin wal qabatu. Investor tokko gaafa maal gochuu barbaadu? Kapitaala tokko raise gochuu gaafa barbaadu maalidha? Boondii gurguruun, stookii kana gurguruunidha kan inni kapitaala isaa raise godhu jechuudha. Kana jechuun immoo sababa global marketiin jiruu fi internationally maal gochuu danda'a? Kapitaala isaa kana raise gochuu danda'a. Specific borderii isaa sana keessa qofaatti osoo hin taane ala bahee bakki irraa investoroonni garaagaraa bakki irraa dhufanii maal gochuu danda'u? Security biyya keenya keessaa bituu danda'u, biyya alaarraa bituu danda'u. Sababii kana maalidha? Dirqama standardiin ta'e wayii nu barbaachisaa jechuudha. Karaa itti nuyi recognize goonu, karaa akkaataan itti record goonu kan duriirraa xiqqoo addadha jechuudha. Kanaaf standardiin ittiin revenue keenya, expense keenya recognize goonu, akkamitti asseetii evaluate akka goonu standardii wayii nu barbaachisa. Standardii wayii nu barbaachisa jechuudha. So with integration of capital market, the automatic linkage between location of the company and the location of the capital market is loosening. Kun dhugaa lafa jirudha jechuudha. Kana jechuun sababa capital marketii kana jedha linkagein locationii company tokkoo fi bakka nu itti capitala keenya raise goonu jechuudha. Fakkeenyaaf company'n Ameerikaa keessa jiru tokko jechuudha. Capitala raise gochuuf dirqama Ameerikaa keessaa qofa gochuu hin qabu. Maal gochuu danda'a? Bakkee ba'ee maal gochuu danda'a? Capitala isaa raise gochuu danda'a jechuudha. Kanaafidha locationin capital marketii fi maali company maalsa linkagein isaa kun loosii godhaa jira kan inni jedhuuf jechuudha. Kanaaf as a result the company have expanded choice of where to raise capital either equity or debt jedha jechuudha. Sababa kanaafi akkuma dura isiniif kaasuu yaale they move toward adoption of global accounting standard has and will continue to facilitate this trend jedha jechuudha.
sababa global marketii kana yookiis immoo dhimmoota issue waan asirratti isiniif amma kaase kana jechuudha. Dhimmoota kana to'achuuf jechuudha yookiis immoo trendii kanaaf haala mijeessuuf jechuudha. Maaltu nu barbaachisa? Accounting standardii tokko nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya alaatti invest godheera. Biyya alaatti invest godheen jira yoo ta'e dirqama taaksii kaffaluun ni jira. Maal gochuun ni jira. Yeroo kana akkaataan itti revenue recognize goonuu fi expense recognize goonu taaksii irratti effectiin qaba. Income keenya irratti income waan affect godhuuf income irratti hundoofneet immoo taaksii kanii nuyi maal goonu jechuudha. Taaksii kan nuyi kaffalu. So accounting kan fayyadamne akka nuyi recognize goone suni maal irrattidha? Maal irratti affect ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf taaksii irratti effect ni qaba jechuudha. Net income keenya accounting nu fayyadamne sun net income keenyaan affect ni ta'a waan ta'eef yeroo kana global market kana keessatti maaltu nu barbaachisa? Globally want accepted ta'e standardiin itti revenue recognize goonu, expense itti recognize goonu standardiin singly ta'e tokko nu barbaachisa jechuudha. Sababa global marketii kana jechuudha. Kanaafi accounting practice and accounting theory and practice have evolved to meet changing demand and influences. Accounting practice fi theory garagaraan ka'aniiru. Maal gochuufi demandii waan yerootti dabalaa deemanii fi influensii kana maal gochuufi influensii kanaaf furmaata kennuuf maalidha? Theory fi practicing garagaraan dabalaa dhufaniiru yookiis immoo guddachaa dhufaniiru jechuudha. So the three of which deserve special consideration are jedhe first jedha accounting recognize that people live in world of scarce resource jedha jechuudha. Special consideration kan barbaadan yookaas special consideration jedhe yaada keessa kan galchee maaltu jira? Tokko accountingiin worldiin kuni world of scarce resource dha jedha. Yookiis immoo dhalli namaa addunyaa limited taate yookiin qabeenya limit taate keessa jiraataa jedha. Yeroo kana immoo maal isa barbaachisa? Accountingiin maal gochuuf fayyadaas keessatti efficiently and effectively resource kana akka fayyadamnuu fi facilitate godhaa jechuudha. So accountant must measure the performance accurately and fairly on timely basis so that the right managers and the company are able to attract investment capital jedha. Kanaaf accountantiin tokko maal gochuu qaba jedha? Performance accurately, fairly, timely akkasuma maal gochuu qaba? Measure gochuu qaba performance kana jechuudha. Sababni isaas yookiis maal akka godhani manageroonni fi company owneroonni maal akka godhaniif capital investment attract gochuu akka danda'aniif accountantiin maal gochuu qaba? Accurately and fairly measure gochuu qaba jechuudha. Performance isa. To facilitate efficient capital allocation, investor need relevant information and faithful representation of that information to enable them to make comparison across the border jedha. Kanaaf akkasuma accountantiin tokko efficiently capital allocationiin akka jiraatu investor maal gochuu qaba? Relevant information yookiis immoo faithfully represent wanta gochuu danda'u tokko maal gochuu qaba? Maal investorootaaf provide gochuu qaba jechuudha. Maaliifi investoroonni kuni compare gochuu fi wanta amma fakkeenyaaf across national borderii dha jenne kan isaan invest godhanii biyya alaatti biyya keessatti invest waan godhanii fi performance sana sirriitti evaluate gochuuf kamtu na fayyadaa jira kamtu na fayyadaan jiru kan jedhu adda baasuu fi accountantiin efficiently maal gochuu qaba? Relevant information fi faithfully represent wanta information gochuu danda'u provide gochuu qaba jechuudha investoroota kanaaf jechuudha.
A single widely accepted set of high quality accounting standard is necessary to ensure adequate comparability. Kanammoo compare gochuu fi principaliin singilii ta'e widely sirrii baay'ina biyyoota garaa garaa keessatti fudhatamaa wanti ta'e tokko single widely accepted set of high quality jedha. Accounting standardin tokko kana furuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti dhufna innis IFRS kan jennu jechuudha. Itoophiyaan kan fayyadamtu standardiin addunyaa kanarratti fudhatamaa ta'e namoota baay'ee biratti jechuudha. Barbaachisaadha. Waan kana ensure gochuuf yookaan mirkaneessuuf jechuudha. Compare gochuu barbaadu isaanii performance isaanii across national border jechuudha. Sanammoo meet gochuuf single widely accepted accounting standard waan barbaachisuufi karaa kanadha jechuudha. Accounting standardin kan inni uumamaa dhufe. Secondly jedha accounting recognize and accept society current and ethical concept of property and as a right when determining equity jedha. Sana keessattis what property right society protects jedha. What society recognizes as a value kan jedhu. What society acknowledges as equity and fair, equitable and fair kan jedhu. Inni sadaffaan immoo akkuma beektan accounting recognize that in highly developed complex economic system some jedhe owners and investor interest the custodianship of and control over property to others. Akkuma beektanii company yookaan corporation maalidha jenne ownerii fi company sun managementiin akkasuma maalidha separate dha jenneera. Economic entity principle faani beektu. Kana jechuun agency fi principal ummaa jira jechuudha. Kana jechuun shareholderoonni share achi keessa abbummaa qabaachuu maallaqa isaanii invest godhanii biraa deebi'u malee managementii sana keessatti qooda hin qaban. Sana keessatti qooda hin qabanii jechuudha. Akkamitti akka income isaanii major ta'e kana jechuun gabaabumatti just maallaqa isaanii invest godhanii biraa deebi'u jechuudha. Kanaaf wanta achi keessatti ta'u hunda isaan beekan. Kan beeku managementiidha internaalii jechuudha. Isaan waan managementiin waggaatti isaanitti report godhu sana qofaa beeku jechuudha. Yeroo kana yeroo ownerii fi akkasuma ownerii investorii fi managementiin kun separate ta'e yookiin kaampaaniin kun separate ta'e maaltu nu barbaachisa? Standardin nu barbaachisa. Akkamittidha kan income akkamitti major ta'eeti kan inni kana nuu dhufe. Dividendiin akkamitti, retained earningin akkamittidha kan jedhu dirqama standardiin jiraachuu qabaa jechuudha. Kallattii kamiin recognize gooteetidha income kana dhufe. Taaksii hamma kana kaffaluu kan dandeenye bifa kamiinidha kanatti recognize goote expense revenue kan jedhu standardii waan kana qajeelchu jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaaf sababi inni sadaffaan accounting standardin barbaachise isa kanadha jechuudha. This development greatly increased the need for accounting standard or the rules of practice governing the contents, measurement and disclosure in financial statement jedha jechuudha. Inni kabiraan ilaallu nature of environment of accounting kan jedhudha. Accounting disciplines consists financial accounting, managerial or cost accounting, tax accounting or public sector accounting kan jennu jira jechuudha. Accountingin financial accounting maali, managerial accounting maali, xinno concept isaa ni qabdu jedheen yaada. Users of accounting information jedha. The users of accounting information may be divided broadly into two groups. Innisi internal and external usery. Internal usery kan jennu use accounting information either for planning and controlling current operation and making major business decision jedha. Internal usery kan jennu
waa'ee kaampaanii sanaa pilaan kan godhan akkasuma kaarentii opereeshinii mana opereeshinii kaampaanii sanaa irratti decisionii garaa kan kennan isaanidha jechuudha. Internal user kan jennu jechuudha. Internal user kan employee ta'uu danda'a, manaajeroota ta'uu danda'a, auditor ta'uu danda'a. Isaan kun maal jedhamu? Internal user of accounting information warra jennudha. Managerial accounting nigaa internal user kanaafidha information kan inni provide godhu jechuudha. Managerial accounting is the discipline that measures and report to internal user jedha. Gosa accounting keessa managerial accounting kan jennu jechuudha. Information kana warra internal useriif provide kan godhudha jechuudha. Isaanis management, employee, auditor wantoota garaagaraa achi keessa userii garaagaraa achi keessa jiraniif kan provide godhudha. External user kan jennu immoo akkuma beektan it include stockholders, bondholders, potential investor, bankers and other creditors, financial analysts, labor union and other who use accounting information to make various decisions on behalf of their own respective interest jedha. External user kan jennu immoo opereeshinii kaampaanii sana keessatti qooda kan hin qabne garuu sanarraa interestii warra qaban jechuudha. Interestii qabu isaan ilaallata waa'een kaampaanii sana garuu operation day to day operationii sana keessatti warra qooda hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf stakeholderoonni sheerii warra achi keessaa qaban jechuudha. Akkasuma bondholderoota boondii bitatanii qabu garuu operationii sana keessaa qooda hin qaban day to day work isaan hojjetanii jechuudha. Akkasuma potential investoroota, financial analyst, regulatory body warra jedhaman kana sana keessaa interestii warra qaban garuu immoo directly day to day operationii keessatti kan hin hirmaanne jechuudha external userii. Isaan kanaaf immoo kan informationii provide godhu gosti accounting maalidha? Financial accounting kan jennu jechuudha. Financial accounting is concerned with the provision of relevant financial information to various external users jedha jechuudha. External userii kanadha jechuudha kani financial accounting fayyadamu jechuudha. Tax accounting kan jedhamu waan garaagaraa jiru isa principally keessatti ilaalleerra kana si yaadachiisumaaf kanan kaase jechuudha. External userii fi internal userii kana egaan standardiin nu barbaachisaa jenneera. Singly ta'e widely accepted high quality kan ta'e standardiin tokko nu barbaachisaa jenneera. Sababii maali? Complex economic system jira jenneera, separate ownership and maal jenneera management jira jenneera. Akkasuma sababii separate management fi ownership immoo information asymmetry ni uumama. Sababa kanaaf singly widely high quality kan ta'e standardiin nu barbaachisaa jenneera. Standardii kana set kan godhumu organization ni jira. Innis maalidha? International Accounting Standard Board kan jennu kana jechuudha. Asirraa akka argaartan International Accounting Standard Board and it is government structure jedha. Standardii nu barbaachisu kana set kan nuuf godhu addunyaa irratti amma beekamtii kan qabu jechuudha. IASB kan jennu yookaas immoo International Accounting Standard Board kanadha jechuudha. Kani kan maal nu godhu jechuudha. Kani standardii kana seetii nuuf godhu jechuudha. Kanaaf standardiin har'a fayyadamaa jirru immoo maalidha? IFRS kan jennudha jechuudha. IFRS ni beektu jedhee yaada yeroo baay'ee IFRS jedha fundamental of accounting waan keessatti jechuudha. IFRS jechuun immoo refers to the set of accounting rules which specify in detail how company must maintain their records and report their expense and income. IFRS kan jennu yookiis International Financial Reporting Standard kan jennu kuni jechuudha. Seetii maaliiti? Accounting ruleiti. Innis maal gochuuf nu fayyada? Akkamitti kaampaaniin tokko record isaa maintain gochuu akka qabu yookiis akkamitti akka record gochuu qabu, akkamitti akka report gochuu qabu, income isaa, expense isaa,
tooftaa kan fayyadamee akkamitti akka riippoorti gochuu qabu. Depreciation gosa kan fayyadamee akkamitti disclose gochuu qaba kan jedhu standardii lafa nuu kaa'uudha jechuudha. Yookaan ruulii lafa nuu kaa'uudha. Amma gaafa waan tokko riippoorti goonu maal irratti hundoofneetu waan standardiin sun nu ajaju irratti hundoofneetidha jechuudha. Kan nuyi riippoorti goonu jechuudha. Aseetii keenya akkamitti akka recognize gochuu qabnu. Cost modeeliin fayyadama, revaluation modeeliin fayyadama jechuuf standardii maal nuun jedha jennee ilaaluu qabna jechuudha dursa. Standardiin nu ilaallu sun immoo maalidha? International Financial Reporting Standardii jechuudha. Yookaas IFRS isa jennu kana jechuudha. Baay'ee Itoophiyaan IFRS kana fayyadamaa jirti jechuudha. So the main international standard setting organization is called International Accounting Standard Board jechuudha. Akkuma isinitti mee IFRS kana immoo set kan godhu yookiin kan lafa nuu kaa'e jechuudha. IASB kan jennu yookaan International Accounting Standard Board kanadha jechuudha. The AISB issues International Financial Reporting Standard or IFRS, which is presently used or permitted in over 149 countries, including Ethiopia, and is rapidly gaining acceptance in other countries as well. IFRS kun egaa biyyoota garaagaraa keessatti fudhatama argachaa jira. Almost amma akkuma asirraa argaa jirtan gara biyyoota 449 ta'antu itti fayyadamaa jira jechuudha. Itoophiyaa dabalate akkasuma ammallee acceptancein isaa guddachaa deemaa jira jechuudha. IFRS kuni IFRS kun immoo structure qaba. Standard set structure is internationally composed of the following four organization jedha. Yeroo IFRS kun setii ta'u jechuudha. Structurein waan kana set godhan yookaan haalata kana facilitate godhan afurtu jiru. Isaanis IFRS Foundation kan jennu jira. IFRS Foundationin kuni maal keessatti akkamitti fayyada? It provides oversight to the International Accounting Standard Board, IFRS Advisory Council, and IFRS Interpretation Committee. In this role, it appoints members, review effectiveness, and helps in fundraising effort for this organization. IFRS Foundation in kun maal godha? Hojii ISB kana, IFRS Advisory Council kana, IFRS Interpretation Committee kana maal godha? Oversight godha yookiis immoo into'ata jechuudha. Akkasuma memberii isaaniif kan maal godhudha? Isaaniif muuda. Akkasuma review godha effectiveness isaanii jechuudha. Warra kana isatu to'ata jechuudha. IFRS Advisory Council, IFRS Interpretation Committee kana kan to'atu eenyudha jechuudha? IFRS Foundation dha jechuudha. International Accounting Standard Board or ISB kan jennu kun immoo maal godha? IFRS kana maal godha? Seetii nuuf godha jechuudha. Kan seet godhu ISB kan jennu kanadha jechuudha. This structure develop high quality and enforceable IFRS based on public interest jechuudha. Kanarratti kanatudha jechuudha. Kan seet godhu IFRS jechuudha. Gaheen ISB kana IFRS kana seet gochuudha jechuudha. Inni kabiraan advisory councilin immoo maal dhageensa? Standard setting kana keessatti gaheen advisory council maal gochuudha? Maal provide godha? It provides advice and counsel to the ISB on major policy and technical issue jedha. Maal godha? Gorsa garaa laachuufidha. ISB kanaaf jechuudha. Policy isaa dabala yookaan imaammata isaa akkasuma technical issue walii kan wal qabatan kanarratti maal gochuudha? Advice kennu yookaan gorsa kennuudha jechuudha. Eenyuu fi ISB yookaan International Accounting Standard Board kanaaf jechuudha. Inni kabiraan structurein arfaffaan IFRS Interpretation Committee dha. Inni kun immoo maal godha? Interpretate body dha. Interpretation dha gaheen isaa jechuudha. Inni kun immoo maal gochuudha? It respond to question about the application of standard and does other work at request of the board jechuudha.
gaaffilee garaagaraa istaandaardii sana waliin wal qabatan maal gochuudha deebisuudha jechuudha. Eenyu IFRS interpretation committee kun jechuudha. Interpretative body waan ta'eef jechuudha. Structuring isaa kana fakkaata. Itoophiyaa keessatti gahee kana kan qabu Accounting and Auditing Board of Ethiopia fi ISB kan jennu kanadha. Kani standardii set godhu jechuudha biyya keenya keessatti. Structuring isaa akkuma asirraa picture kanarraa arguu dandeessanidha. Waanuma amma sinii kaase theoretically jechuudha. ISB'n pronouncement yookaan labsiiwwan garaagaraa sadii kaa'ee jira asirraa akka argitan. Innis International Financial Reporting Standard Conceptual Framework for Financial Reporting kan jedhuu fi International Financial Reporting Standard jechuudha. IFRS'n almost gara 1917 seetii ta'eera amma jechuudha. Sana dura immoo maaltu jira ISC kan jedhu tokko jira International Accounting Standard kan jedhu jechuudha. IFRS'n dura innis gara 41 akkasitu jira. Kanaaf egaa ISB'n kun maal godhee pronouncement sadii maal godheera issue godheera. Innis IFRS kan jennu lammaffaan conceptual framework for financial reporting akkasuma international financial reporting standard interpretation kan jennu jechuudha. Jalqaba gaafa revenue expense recognize godhu wantoota garaagaraa asseetii evaluate gaafa godhu maal ilaaluu qaba accountantiin tokko IFRS irratti hundaa'uu qaba. IFRS'n maal na ajaja kan jedhu akkamitti recognize godhu IFRS hundaa'uu qaba. Bakka wanta IFRS irraa argachuu dadhabe tokko immoo yoo achirraa sirriitti wanta gahaa hin argatu ta'e immoo maalidha conceptual framework ilaalaa jechuudha. Conceptual framework ilaala. Yoo conceptual framework irraa immoo maalitti ce'a jechuudha. Sanarraa information gahaan argatu yoo ta'e International Financial Reporting Interpretation kan jedhu kana ilaalaa jechuudha. Kanaaf ISB kan jennu warreen kana pronouncement sadan kana issue godheera jechuudha. Kanadha akkuma sinii kaasee amma IFRS'n gara 17 waan akkasiitu jira jenneerra. Innis warreen akkamii cover ni godha jechuudha. Business combination cover ni godha, share based payment akkasuma leasii kana akkamitti leasii recognize goona, share based paymentiin akkamittidha account kan inni ta'uu qabu. Akkasuma business combination accounting isaa maal akka fakkaatu kan jedhu IFRS kanarraa argannaa jechuudha. Amma combinationiin bifa kamiinidha record kan ta'uu qabu, akkamitti recognize gochuu qabna kan jedhu IFRS irraa ilaaluu qabna jechuudha. Standardii sanarraa jechuudha. Warreen kana lafanuu kaa'eera. Oddoon hin jirre sana dura ISC kan jedhamutu jira jenneerra. Innis 41 qaba. Al tokko yeroo isa fayyadamnus jira. Inni maalii fi har'a dibaabee maal jala galeera? ISB jala galeera. ISB to'ata waan ta'eef ASC kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha bakka IFRS hin jirretti jechuudha. Kana fakkaata kutaa ittaanu keessatti conceptual framework for financial reporting kan jedhu walitti deebina. Toopikiin har'aa kanuma irratti nu ga'a. Horaa bulaa deebanaan jedha. Galatooma.